Seenaan har'a dhaggeeffattu kuni kan durii qofa miti. Seenaa gaaffii har'a si gaafatudha. Maaliif uummanni hidhannoo xiqqoo qabaate Empire Rifle Euroopaaniin deeggaramee waggoota 5 oliif dhaabbate. Maaliif maqaan leenjisoo diigaa hanga har'aatti Arsii keessaa kan hin duune. Inni goota lolaa qofa ture moo nama sammuu tarsimoo fi tokkummaa saba isaa ijaaraa turedha. Marri har'a seenaa leenjisoo diigaa ilaalla. Akka yaadannoo duriitti osoo hin taane akka barnoota boruutti kan ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa keenya akkuma beekamu kitaabota gola adda addaarraa dubbise qindeessee miidhagsee kan isin biraan gahu yoo ta'u, seenaa kitaabaa kana keessattis seenaa duudhaa fi aadaalee wantoota barsiisoo ta'an hedduu ilaala. Eenyummaa leenjisoo diigaa nama dhalatee goota ta'edha. Leenjisoo diigaan goota dhalate qofa miti. Inni nama rakkoo keessa dhalate, rakkoo keessatti ijaaramedha. Gosa koloobaa keessaa goota dhalate. Abbaan isaa yeroo ijoollummaa isaa irraa du'e. Haati isaa abeetaa kan gosa haadha isaa keessaa taate biratti guddate. Kun seenaa Arsii keessatti waan salphaa miti. Sabni Oromoo yeroo baay'ee abbaa irraa guddata. Kana jechuun leenjisoon ijoollee laafaan turre. Dargaggoo rakkoo gaddaa fi dhiphina beekee guddate ture. Yeroo ijoollummaa isaa nyaata hin qabu ta'uu danda'a. Garuu seenaa aadaa fi eenyummaa isaan dhabne. Rakkoon kun nama cabuun taasifne, nama dhaabbatu, nama of amanu, nama uummata isaa duratti of kennu taasise. Qorattoonni seenaa kan akka Abbaas Haajii Ganamuu jedhaman leenjisoon nama humna waraanaa qofaa osoo hin taane nama murtee qindoominaa fi sammuu siyaasaa qabu ture jedhu. Inni nama yoo hin dhaabbanne eenyutu dhaabbata jedhudha. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya, rakkoon ati keessatti guddatte akkasi cabsumoo akkasi ijaaru filatte? Eenyummaa kee rakkoo sana keessatti argatte moo rakkoo sana keessatti dhabde? Kutaa kana keessatti seenaa lolaa qofan dubbanna. Seenaa waliin dhaabbachuu, seenaa uummanni tokko murtee fudhatee of eeguu ilaalla. Maarree barichi 1881 hanga 1886 Arsii fi humni Minilik lammaffaan walitti bu'ani. Maarree kuni lola salphaan turre. Lola biyya ofii eeguuf eenyummaa keenya hin gurgurruu fi bilisummaa lubbuu caalaa jaallatanii fi kan taasifame ture. Minilik humna guddaa qaba ture. Humnoonni kan akka Rifle Awurooppaa loltoota hedduu fi deeggarsa alaa kan qabu ture. Kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa keenya akkuma beekamu kitaabota gola adda addaarraa dubbise qindeessee miidhagsee kan isin biraan gahu yoo ta'u, seenaa kitaabaa kana keessattis seenaa duudhaa fi aadaalee wantoota barsiisoo ta'an hedduu ilaala. Arsiin garuu maal qabare? Arsiin walitti dhufeenya gosaa, sirna gadaa, amantii fi qalbii bilisummaa qaba. Arsiin gosa gosaan osoo waliin qoodiin akka uummata tokkootti waliin dhaabbate. Abbaa gadaa, abbaa duulaa, qaalluu fi jaarsoliin waliin qindaa'anii qabsoo kana hooggananii. Baarree kanadha leenjisoo diigaa kan adda isa godhu. Inni humna qawwee caalaa humna sammuu, tarsimoo fi obsa fayyadame. Maarree tarsimoon guddaan Arsiin lola isaanii irratti fayyadaman keessaa haleellaa halkan keessaa gudaansa riphanii loluu ture. Maarree humna kanatu Minilikiidhaa fi rakkoo guddaa itti ta'e. Yeroo baay'ee humni Arsii mo'ateera, injifannoo argateera. Seenaa keessattis Arsiin loltoota hedduu injifachuudhaan galmee seenaa irratti seenaa
galmeessan. Garuu qabsoon kun qawwee qofan turre, qabsoo aadaa, amantii fi eenyummaa ture. Mee yoo humni alaa si caalaa cimaa ta'e maal keetti fayyadamta? Qawwee moo qalbii? Uummanni tokko waliin qoqqoonne yoo ta'e maal inni kan isaan gochuu hin dandeenye? Waraana Dodotaa guyyaa Arsiin addunyaatti of beeksifte. Waraanni Dodotaa seenaa qabsoo Arsii keessatti iddoo adda ta'e qaba. Kun lola humni xiqqaan humna guddaa irratti injifannoo argate ture. Bara Muddee 883 bakka Dodotaa dhiha gara Albasoo Leencoo Diqaa fi Gosaa Dilaamoo humna Arsii hooggananii. Humni Minilikii qubata jabaa ijaarratee ture. Humna qawwee ammayyaa fi loltoota baay'ee qaqqabanii turan. Garuu wanti isaan hin yaadne, wanti isaan hin beekne tokko ummata lafa isaa beeku halkaniin fayyadamuun dabalataanis sodaa tokkoyyuu kan hin qabne kanan beekani. Halkan guutuu ummanni Arsii sagalee dhokfatanii ifa osoo hin fayyadamiin akka qilleensaatti qubata diinaa seenanii. Qubanni gubate, meeshaalee waraanaa diigamanii, nagaariitti mallattoo aangoo impaayera butamee jedha. Minilikii maarree of eeguuf dirqame. Lubbuun baay'ee ba'uu isaa qofti injifannoon turre. Humna baay'ee dhabusi gara Moojootti baqate kan Finfinnee irraa kiiloomeetira 57 fagaatu. Waraanni kun gara Arsii jabaate agarsiisa. Waraanni Shawaa ofumaan Dodota lafa goototaa jechuun of waaman. Garuu seenaa kana keessatti wanti guddaan tokko ni jira. Kun injifannoo qawwee qofaa miti. Injifannoo murtee, obsaa fi wal amantii ture. Yeroo humni diinaa si caalu tarsimoon kee maal ta'a? Injifannoon dhugaa humna irraa dhufamoo murtee irraa? Azuulee lola dhumaa garuu seenaa hin dhumatiin kan of keessaa qabu. Barichi fulbaana 1886 bakka Azuulee jedhamtutti seenaa qabsoo Arsii keessatti guyyaan murteessaan dhufte. Maarree kuni lola dhuma waraanaa ta'ee ture. Garuu seenaan Arsiin dhumne. Humni Arsii yeroo sana humna guddaa walitti qabate. Lakkoofsi isaanii gara 15,000tti tilmaamama. Humni Shawaa garuu lakkoofsi isaanii xiqqaa fakkaatus waan tokko harkaa qaba ture. Qawwee ammayyaa, raayifilii fi meeshaa waraanaa cimaa qabu. Maarree lola jalqabaatti Arsiin jabinaan dura dhaabbate. Katamaa Raas Daargee irratti haleellaa cimaa raawwate. Maarree murteen isaanii ifa ture. Hin jilbeeffan. Ta'us garuu addunyaan yeroo sana jijjiiramaa turte. Qawween ammayyaa humna seenaa murteesse. Maarree raayifiliin humna Arsii diige. Guyyaa sana 90,000 lubbuu isaanii dhabanii. Maarree qorattoonni seenaan baay'een akka dubbatanitti gootonni Arsii 6,000 hanga 12,000 ta'anii lubbuu isaanii dhabaniiru. Akkuma agartanii kun injifannoo qawwee ture. Garuu injifannoo qalbiin turre. Azuulee booda maaltu ta'e? Qabsoo waraanaa achitti dhaabbate fakkaate. Garuu diddaan hin dhaabbanne. Leenjisoo Diigaa fi gootonni biroon qabsoo isaanii bifa biraatti jijjiirratanii yaada, eenyummaa fi seenaa eeguuf ka'anii. Maarree barumsi guddaan Azuulee irraa fudhannu lola tokko mo'achuun ni danda'ama. Garuu yaada balleessuun gonkumaa hin danda'amu. A war may be lost, but an idea cannot be conquered. Maarree kabajamtoota keenya, injifannoon dhugaa maali? Kan humnaan argamu moo kan yaadaan argamu? Tiyaansuun yaadannoo aannolee masaakara seenaa fi dhugaa hin dagatamne lola Azuulee booda qabsoo waraanaa Arsii laaffate fakkaate.
Garuu wanti itti aanu kun dhufe seenaa lolaa caalaa gara kan nama madeessu ture. Maarree barichi 1887 Raas Daargee fi aangoowwan impaayeraa waan nageenyaa jedhanii waamanii labsanii ummanni Arsii abdii fi amantiidhaan gara aannoleetti walitti qabame. Garuu nageenyi hin dhufne. Seenaa sukkanneessaa tokko seenaa sukkanneessaa kanatu dhufe. Guyyaa san seenaa Oromoo keessatti boqonnaa dukkanaan baname. Dubartoonni kumaatamni harma isaanii mirgaa irraa muraman, dhiirri kumaatamaan harka isaanii mirgaa irraa muraman. Kuni adabbii nama tokko hin turre, adabbii ummata guutuu cabsuu ture. Maarree impaayerichi ummanni akka hin dhaabbanne, aadaan akka itti hin fufne, eenyummaan akka hin yaadatamne ergaa dabarfate. Bokkuun gadaa gubame, caaccuun cabsame, siinqeen salphifame. Maarree ergaan impaayericha ifa ture. Sirna gadaa ni cabsina, ummata kana ni jilbeeffachiifna. Garuu dhugaa isaan hin beekne tokko jira. Gadaan hin cabsamne, eenyummaan hin duune, seenaa dhoksuuf yaalame garuu qalbii ummataa keessaa haquun hin danda'amne. Akkuma beekamu aannoleen bakka dhiphinaa qofa hin taane, bakka yaadannoo ta'e, bakka dammaqiinsaa, bakka eenyummaa deebifachuun itti jalqabamu ta'e. Maarree seenaa kana yoo yaadannu aarii qofaan hin kaafnu, hubannoo irraa argachuuf malee. Yaadachuun jibbaaf miti. Yaadachuun barnootaaf, of eeggannoo fi boruu keenya sirreessuudhaaf. Maarree kabajamtoota keenya seenaa akkanaa yoo daganne eenyutu fayyadama? Dhugaa yoo dhoksine dhaloonni itti aanu maal dhaala? Yaadachuun aariidha moo itti gaafatamummaadha? Mee kabajamtoota daawwattoota keenya taansuudhaan ilaalcha ammayyaa ilaalla. Ilaalcha seenaa Leenjisoo Diigaa ammarra teenya yaadaawwan. Leenjisoon Diigaa har'a maal nu barsiisa? Akkuma beektanii seenaan Leenjisoo Diigaa kan kaleessa darbe qofa miti. Seenaan isaa gaaffii har'a irra deebi'ee nutti dubbatudha. Maarree bara goota keenya Leenjisoo Diigaa keessatti diinni ifatti kan mul'atu ture. Maqaa qaba, meeshaa qaba, aangoo qaba. Ummanni hunduu, namni hunduu eenyuun akka lolu sirriitti bareechee beeka ture. Kanarraa ajaa'iba! Diinni ifatti hin beekamu, diinni eenyu akka ta'e hin beekamu. Kanaafidha sammuu keenya keessatti dhalata. Of shakkuun nutti dhufa, wal qooduun ni dhufa. Seenaa ofii dagachuu fi laaffisuun kan dhufuun akkuma ammas argaa jiru. Maarree goonni keenya Leenjisoo Diigaan kana dursee hubatee ture. Kanaafidha qabsoon isaa qawwee qofaan hin daangeffamne, qabsoo qalbii fi yaadaa ture. Maarree kabajamtoota keenya yaadota guguddoo ammarra teenye kan barachuu qabnu keessaa inni tokko yeroo salphinni si filachiisu gadi dhaabbadhu. Leenjisoon humna isa caalu dura dhaabbate salphina hin filanne, sodaa hin filanne. Har'a salphinni bifa haaraatiin itti dhufa. Yeroo dhugaa dubbachuun rakkina sitti fidu, yeroo aadaa kee kabajuun tuffii sitti ta'u maal filatta? Daawwattoota keenya yeroo rakkinaatti salphinamu dhaabbannaa filatta. Barumsa lammaffaa irraa fudhannu keessaa yeroo wal qoqqooduun wal qoodiinsi si lolu tokkummaa filadhu. Akkuma seenaa kana keessatti barachuuf yaalle qabsoon Arsii hojii nama tokkoon turre. Tokkummaa uummataa, amantii fi aadaa ture. Har'a immoo qoodiinsi karaa hedduun nutti seena. Afaaniin, naannoon, yaadaan, fedhiidhaan kana ilaaluuf yaali. Leenjisoon maarsiin jechuu danda'a. Tokkummaan humna, qoodiinsi laafina. Uummanni tokko ta'ee rakkoo hundumaa ni ce'a.
Kanaafi daawwattoota keenya ani tokkummaan ijaaraa jiramoo qoodinsa babal'isaan jiraa of gaafadhu. Barumsi sadaffaan yeroo seenaa kee sirraa haquuf yaalanii eenyummaa filadhu. Aannolee irratti harki murameera garuu eenyummaan hin muramne. Har'a eenyummaan keenya akkamitti qoramuu danda'a? Akkamitti qoramaas jira? Seenaa dogoggoraa barachuun, aadaa tuffachuun, of dagachuu filachuun. Hubadhu, eenyummaa eeguu jechuun beekuu, hubachuu fi dabarsuudha. Marri seenaa koo dhugaa isaanan beeka. Dhaloota koo maalan dhaalchisaa jira of gaafadhu. Barumsi afraffaan irraa barannu yeroo qawween hin jirre gootummaa haaraa. Marri har'a gootummaan bifa jijjiirrateera. Gootummaan har'a dhugaa sodaa malee dubbachuudha. Soba diduu, aadaa ofii kabajuudha. Waliif dhaabbachuudha. Marri leenjisoo diigaan har'a osoo lubbuun jiraate qawwee osoo hin taane qalbii keenya qajeelchuuf nu waama. Marri gootummaan dhugaa irraa jalqaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya yaada keenya gara xumuraatti dhiyaanneerra. Seenaa leenjisoo diigaa dhaggeeffachuun goota tokko yaadachuu qofa miti, of ilaaluudha, of gaafachuudha. Marri seenaa isaa keessa yeroo rakkinni dhufu ani eenyuun ta'a? Yeroo humni na caalu na dura dhaabbatu maalan filadha? Yeroo seenaa koo jijjiiruuf yaalan nan cal'isa moo nan sirreessa? Leenjisoonni daandii salphaan filanne, of dagachuun filanne, dhugaa irraa garagalus hin filanne. Filannoon isaa inni guddaan dhaabbachuu, eenyummaa isaa eeguu, seenaa saba isaa tikfachuu ture. Akka dhaloonni boruu ofitti hin qaanofneef, akka hin banneef, akka hin dagatamneef. Har'a nuti qawween qabnu ta'a garuu humna biraa, humna guddaa qabna. Afaan qabna, yaada qabna, qalbii qabna, filannoo guddaa qabna. Seenaa yoo hubanne of ni beekna. Of yoo beekne daandii keenya ni arganna. Daandii keenya yoo arganne eenyummaan keenya hin badu. Kanaaf gaaffiin dhuma gaaffii siif hafedha. Kan onnee kee ilaalu. Ati eenyummaa kee akkamitti jiraachisaa jirta? Seenaa akkanaa akkamitti eegaa, akkamitti fufsiisaa jirta? Kabajamtoota daawwattoota keenya, kuni sagalee kitaabaati. Sagalee seenaa hin banne, sagalee dhugaa hin gurguramne, sagalee yaada goota boruu ijaaruudha.